Nagaan gooftaa isiniif haa ta'u. Akkam bultanii akkam ooltan akkam jirtu? Ani obboleessa keessan Abdiidha. Har'a immoo Waaqayyo nu gargaaree barumsa keenya waldoota kiristaanaa torban jedhu mata duree Waaqayyo si beeka jedhu jalatti kutaa torbaffaa isaa wajjin ilaalla. Kutaawwan kana dura darbaniin kakuu moofaa Isaayyaas boqonnaa 43-49, kakuu haaraa mul'ata Yohaannis boqonnaa 1-3 gidduu seensa isaa, akkasuma waldaalee kan dura jiran hundumaa waldaa Efesoonii, waldaa Simirna kan Pheergaamoonii tartiiban ilaallee turre. Yeroo dhiyootti torban lamaan darbe keessa immoo waldaa Tiyaatiraa ilaallee turre jechuudha. Kanaaf isaan kun waldaalee arfan ilaalle. Kutaawwan lamaan sana duraa wajjin kutaawwan 6 ta'a. Isa har'aa kanaan immoo torbaffaadha jechuudha. Kanaaf namoonni isa har'aarraa kaatanii ergaansaa wal qabatee waan deemuuf kutaawwan darbaniin hin arganne yoo ta'e garee waatsaappii kanarraa yookiin namoota kan biraa akkasuma immoo garee yuutuubii abdii tiivii jala kan jedhu galtanii yoo barbaaddan anas nama kan biraas gaafattanii kutaawwan darbee argachuu dandeessu jechuudha. Gooftaan sinaa eebbisuu. Kutaa har'aatti ergaa baay'ee murteessaa yeroo ammaa tarii jireenya keenyaaf jireenya tajaajila keenyaa wajjin jireenya waldaalee kiristaanaa keenyaa wajjin kan deemu Waaqayyo har'a immoo waan nutti dubbachuu barbaadeef Waaqayyoon kadhannaa. Ergaansaa erga baay'ee jabaa nuti baay'een irratti hin dammaqne waan ta'eef Waaqayyo akka nu dammaqsu ayyaana akka nu baay'isu Waaqayyoon kadhannetti yeroo murtaa'aadhaaf immoo wajjin turraa jechuudha. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa galanni guddaan siif haa ta'u. Maqaan kee eebbifamu. Maqaa gooftaa Yesuusiin guyyaa har'aa wanta nu barbaachisu nu barsiisii, sagalee kee nuuf ibsi. Waldaalee kiristaanaa kana keessatti yeroo dubbattu namni gurra qabu hundumtuu haa dhaga'u. Wanta hafuurri qulqulluun waldaa kiristaanaatiif dubbatu yookiin jedhu akka jette waldaa Efesoonitii, kan Simirnaati, kan Pheergaamoonitii, kan Tiyaatiraati otoo hin jedhin wanta waldoota kiristaanaatti dubbachaa jirtu akka dhageenyu maqaa gooftaa Yesuusiin dhageettii gurra keenya akka nu bantu, hafuura keenya akka nu bantu, gurra isaa hafuuraa akka nu bantu, wanta ta'uuf wanta naannoo keessatti ta'u ija keenya hafuuraa gattee akka nutti mul'istu maqaa gooftaa Yesuusiin si kadhannaa. Ameen. Waaqayyo gooftaan sinaa eebbisu. Sagalee Waaqayyoo mul'ata Yohaannis boqonnaan 3 waldaa Saardesitti kan ergame akkas jedha. Gara ergamaa waldaa Saardesitti ergaan kunis hafuurota Waaqayyoof hojjetan 7 urjoota 7s qabu biraa dhufee jedhii caafi. Ergichi ani hojii kee beeka. Maqaadhumaaf jiraatadha jedhamtee waamamta. Ati garuu du'aadha. Ka'i, dammaqaas ta'i. Waan tafee duudhaaf jedhus jabeessi. Ani fuula Waaqayyo koo duratti hojiin kee fiixan ba'uusaa hin argine. Ammas wanta sitti dabarfame akka itti fudhattee fi akka itti dhageesse yaadadhuu eegi. Yaada garaa kees geeddaradhu. Yoo dammaqaa ta'uudhaa baatte garuu ani akka ittuun dhuftutti sitti nan dhufa. Yeroo ani sitti dhufus matumaayyuu hin beektu. Haa ta'u iyyuu malee Saardes keessaa namoota muraasa warra uffata isaanii hin xureessine jedhamanii maqaa argatan qabda. Warri kun uffata adii uffatanii anaa wajjin deddeebi'uudhaaf jiru. Isaan kanaaf warra malanidha. Nama mo'uttis akkasuma uffata adiitu uffifama. Ani maqaa isaa macaafa jireenyaa isa jireenya argachuuf jiran caafaman keessaa hin balleessu. Abbaa koo duratti ergamoota isaa durattis maqaa isaa waamee kan koo ta'uusaa nan beeksisa jedha. Maqaan gooftaa bara baraan kan ulfaatu ta'u. Ana biraa harka walakkaadha.
yeroo hirribaa fi yeroo boqonnaati. Simbiraa ganamaa yeroo itti qophooftanii waan hundumaaf dammaqxanii kaatanidha. Ergichi isaa ka'i jedha jechuudha. Kan gooftaa bara baraan darbatu. Mata dureen nuti har'a waliin ilaallu ka'i dammaqaas ta'i. Ka'i dammaqi isa jedhudha jechuudha. Kanaaf yeroo mata duree kanaa ilaallu, ergaa kana yeroo wajjin ilaallu, Waaqayyo maal keessaa na kaasuu barbaada? Hirriba akkamii keessa jira? Dadhabina akkamii keessa jira? Maqaan koo maal fakkaata? Maalan geessifadhe natti fakkaata? Maalan waan gaarii qaba natti fakkaata? Maalan ittiin of jajee naga'eera ta'eera kana booddee hojjedheera wal qixxeesseera jedhee wanti narra fe'e maalidha? Ani jiraatadha wanti ittiin of jedhee of jajee ani geessifadheera, ani iddoo kanaan jira, karaa kanaanis jira, karaa sanaanis jira jedhee wanti of bobbookse maalidha? Kan hafuurri qulqulluun keessatti ati du'aadha naan jedhu maalidha? Ani garuu achumatti of jajjabeessee lakki ani ga'eera, iddoo kanatti naa ta'eera, iddoo kanatti ani dammaqaadha, iddoo kanatti ani maqaa gaariin qaba, iddoo kanatti jedhee kan ittiin ani iddoo guddaa ofii kennee waan tokko qalbii geeddarachuu kan dandagadhe, waan tokko haareffamuu kan dandagadhe, waan tokko irratti dammaquu kan dandagadhe. Akka jireenyi koo noormaalidha, wal qixxaatadha, karaan koo wal qixxaatadha, maqaa namoota biratti argadheera. Alaa manatti maqaa koo akka gaariittidha kan isaan kaasanii. Nama akka gaariittidha haasa'u, namoonni na jajuu. Kanaaf wanti hundumtuu toora galaadha. Kiristaanummaan koo, eenyummaan koo, haalli koo hundumtuu wal qixxaatadha jennee akka hirriba du'aa kan ta'e kan keessatti rafnee jirru maalidha? Hafuurri qulqulluun keessa kee keessaa maal dammaqsuu barbaadetu ka'i dammaqis jedha. Isa namoonni ati maqaa gaarii qabdaate beluudhaati akkasiidhaati gan akkanaadha jedhanii na jajanii na afuufammoo isa hafuurri qulqulluun na qeeqee ka'i dammaqi qalbii geeddaradhu naan jedhutu caala. Maal keessaa na dammaqsuu barbaadaa? Maal keessaan rafee jiraa? Akka Yoonaasii raafama bidiruu keessa rafe moo akka gooftaa yeroo bartoonni dammaqsanii raafama bidiruu keessa rafe moo akka Yoonaasii akka otoo hojjetee jiru otoo qalbii geeddarachuun isa barbaachisu cal jedhee rafe moo akka gooftaa Yesuusii amantii bartootaa laaluudhaaf cal jedhee rafe moo haala kam keessa jira? Akka Eeliyaasii amantiin koo bu'ee ayyaanni koo na keessatti dadhabee kana booddee na ga'a jedhee hamilee dhabeen rafe moo maal irrattan irraa kaadhee hirribni na fudhate? Hirribni kunis immoo hirriba du'aa kan ta'e kan keessaa dammaquun ka'uun hin danda'amne yoo gooftaan nama dammaqse malee akkuma jedhamuyyuu nama beekaa rafu qirqirsaan hin kaasu yeroo biyya keenyatti qirqidaan hin kaasu yeroo barbaadde yoo raaftan barbaadde yoo qirqirsaan beekaa waan rafuuf hin dammaqu jechuudha. Kanaaf yeroo sagalee Waaqayyoo kana qo'annu ani jireenyi koo maal keessa jira? Hafuurri Waaqayyoo maal naan jedha? Namoonni ollaa koo jiran immoo maal naan jedhu? Waldaalee darban kana hundumaa keessatti kana ilaalaa turre. Wanti namoonni alaa isaan hin jedhan waan addaa, wanta hafuurri qulqulluun keessa isaanitti dubbatu garuu waan adda. Kanaaf ati akkas ofiin jettaa akkas hin jedhu, hafuurri qulqulluun garuu akkas hin jedha. Isa kan namaati moo kan ollaati, kan firaati moo kan koomentii namootaati moo koomentii kan warra diinotaa kan warra firootaati moo kan hafuura qulqulluu dhaga'uutu siif wayya? Kanaaf hafuura kana namni gurra qabu yoo jiraate isa hafuurri qulqulluun waldootii kiristaanatiin jedhu haa dhaga'u kan jedhame isa kanaaf jechuudha. Obboloota koo naannoo keenya waan baay'ee nuun jiru ta'a.
waan hamaa ta'uu danda'a, waan gaarii ta'uu danda'a. Yeroo darbee waan hamaa warra sitti irratti dubbatan ani beeka jedheeni ture. Isaan walgahii seexanaati jedheen. Wanta gaarii warra isaaniif dubbatanis immoo isin akka gaarii isiniif dubbatan miti, keessa keessanitti immoo jaalala hin qabdanii jedhaanii ture. Kanaaf yeroo hundumaa yeroo waan geessifanne nutti fakkaatu, waan toora nuuf galee nutti fakkaatu, waan tajaajillee balaa buufne yeroo nutti fakkaatu, wanta guddannee fiixee geenye yeroo nutti fakkaatu, wanti hundumtuu toora nuuf galee teessoo ulfinaarra teenye yeroo nutti fakkaatu akka hin kufneef waa eegna. Waldaan Saardeessa kanaadha jechuudha. Gooftaan sinaa eebbisu. Waa'ee waldaa Saardeesiitti otoo hin seenin waa'ee magaalaa Saardeesii keessaa akka seenan haasa'utti waan xiqqoo kaafne yoo ilaalle, waan xiqqoo waa'ee waldaa Saardeesii otoo hin ta'in waa'eedhuma magaalaa Saardeesii kaafne yoo ilaalle, akkuma magaalota kanaan dura nuti ilaalaa turru magaalaan siisii yeroo sana jechuudha. Magaalaa akkamitti akkuma waldaadhaan ergaan kaa'amee jiru akkasuma magaalittiin mataan ishii dadhabina mataa ishee keessa yeroo turte jedhama jechuudha. Kunis haalli argama waldittii haala gaarii waan ta'eef, bakki argama ishii bakka gaarii waan ta'eef kan baay'ee nama dinqu ergaan ishii waldaadhaaf ergame ergaa ishii magaalichaaf ergame wajjin wal fakkaata. Waldaan Saardees magaalaa Saardees yoo jenne, magaalaan Saardeesii magaalotuma eeyyaa xiqqoo isaanii yeroo darbee qo'achaa turre kana keessaa yoo ta'anii bakka argama gaarii kan qabdu teessuma uumamaatiin mataansaa akka salphaatti gaarreniin marfamtee kan jirtu jedha jechuudha. Isa yeroo sana akka salphaatti qabachuudhaaf kan hin danda'amne, babbaan barbaade dhufee ishii booji'uudhaaf kan isaan rakkisu, kanaaf kan kana fakkaatan waan ta'eef magaalaa baay'ee nagaa qabeetti, magaalaa diinni akka argetti dhufee ishii to'achuu hin dandeenye. Haa ta'u malee akkuma warra kaanii buufataadhaaf, daldalaaf, keessumattuu jaanshiin kan jedhamu daandiiwwan gurguddaan karaa keessa qaxxaamuranii darban magaalaa qabeetti turte. Haa ta'u malee yeroo ergaan kun barreeffamuu fi keessatti yeroo waldaa sanaaf barreeffamu magaalaan ishis yeroo itti cabaa jirtu, yeroo itti gad deebi'aa jirtu, gadi qabamaa jirtu akka ta'e haasa'a. Kunis immoo yeroo lama kan ta'u irratti raawwatee jedha seeraan. Kun akkamitti ta'a? Yeroo lachuu haala wal fakkaataadhaan dadhabina magaalaa sanaatiin, dadhabuudhaan immoo otoo hin ta'in dhibaa'inaan, dhibaa'us qofa otoo hin ta'in immoo nuuf ta'eera, nuuf guuteera silaa, haalli mijataadha silaa jechuudhaan rafuudhaan baay'ee nagaa qabaachuurraan kan ka'e waldaa Saardees keessatti rakkinna amantoota irratti ga'e wanti kanaaf fakkaatu wanti barreeffame hin jiru. Garuu namoonni waldaa Saardees keessa jiran cubbamoota akka ta'an, namoota hirribaan guutan, hirriba hafuuraa keessa jiran akka ta'an, haa ta'u garuu namoota biratti immoo maqaa gaarii kan qaban akka ta'an, maqaan isaanii gaariidha, maqaan isaanii jiraatadha jedhamee waldaan sun jirti kan ittiin jedhan. Waldaa Saardees jedhan oo jechuu kan danda'u.
aarsan dhiyaachuun faarfannaan jiraachuun maaliin jiraachuun hundumtuu akkuma itti fufetti kan jiru. Garuu inni kun namoota achi keessa dhaqanii hirmaatanii ba'anii galaniidhaaf namoota ala jiraniidhaaf akkuma jirutti waan jira. Lubbuu qabatte fakkaata malee hafuura qulqulluudhuuf du'aa kan ta'e aarsaa du'aa tajaajila du'aa faarfannaa du'aa lallaba du'aa walgahii du'aa kan ta'e garuu waldaadha. Isaan jirra jedhaniituma tajaajilu, jirra jedhanii faarfatu, jirra jedhanii sagantaa sanbata guddaa walitti qabamu, jirra jedhanii waaqeffatu, jirra jedhanii sagantaa walii baasu, sagantaa walii kennu. Garuu jireenyi isaanii hafuura qulqulluu fuulduratti yeroo ilaalamu duwwaa kan ta'e, du'aa kan ta'e, ona kan ta'e kan hafuurri qulqulluun isaan ciiga'e. Sanum keessan immoo ta'eera bakka faarfanneerra bakka garaa ciibsineerra waaqeffanneerra tajaajilleerra dafqina irraa buuneeti waaqayyoon garaa ciibsineerra jedhanii waan itti qalbii geeddaratan illee waan jiran kan hin fakkaanne qalbii geeddarachuudhaaf yeroo kan hin qabne waan hundumaa toora waaqayyotti waan hojjetan kan itti fakkaatu waan irraa kaatan kan hin hubanne aayidiyaan isaanii sammuun isaanii tarii kanarraa kaadheeraa laata tarii kana balleesseeraa laata jedhee kan waan tokko isaanii wannoo hin jenne hilliinan isaanii kan isaan hin ceephaane hafuurri qulqulluun raawwatee isaan keessaa kan bahe du'aa ta'anii turan jechuudha. Yeroo akka kanaa ta'anii akkuma kana immoo waldaa osoo hin ta'in magaalittiin ishee magaalaa xuraa'ummaadhaan guutte magaalaa waaqayyoolii tolfamuudhaan guutte akkuma magaalota warra kaanii akkuma magaalota ijaa kan biraa keessumatti immoo ishiin kun xuraa'ummaadhaan ejjaan kan guutte waaqayyoolii tolfamuudhaan kan guuttee fi kan kana fakkaatu. Kan isin jedhe biyyoota garaagaraatiin daandiiwwan dhufan hundumti keessa waan ba'aniifis iddoo garaagaraatti akkuma jirutti xuraa'ummaa wal keessa jiraatu jechuudha. Inni kan biraan yeroo lama ofirraa bu'uu isaaniitiin maalla dhibdee isaaniitiin maalli maqaan isaa amma biyya yeroo eegan biyya isaanii already bakka bareeda iddoo bareeda naannoo bareeda haala diinni akka salphaatti dhufee isaan booji'uu hin dandeenye keessa teessuma lafaa bareeda qabu akka salphaatti iddoo salphaa ta'anii akka salphaatti diina fagootti kan ilaalanii arguu danda'an. Garuu yeroo dheeraa nagaa argachuurraan kan ka'e jireenyi isaanii mijachuudhaan kan ka'e wanti hundumtuu noormaalii deemuurraan kan ka'e kana booddee biyya eeguu irratti dagachuutti ka'an. Warri biyya eegan yoo barbaadan hin dhuguu yoo barbaadan ejjuu yoo barbaadan hin eeguu yoo barbaadan hin dhiisuu akka kanatti ta'a jechuudha. Diinonni isaan booji'uudhaaf yoo dhufan illee karaa kamiin mandara isaaniitti akka seenan kan isaan wallaalchisu ture haalli teessuma jireenya naannoo isaanii. Karaa kamiin mandara isaaniitti seenanillee booji'uudhaaf karaa amma wallaalamutti jechuudha dandii isa kamiin balbala isa kamiin akka seenan karaan isaa akka markaa badutti warri diinota akka salphaatti illee karaa sana argachuu akka hin dandeenyetti. Kanaaf waggaa dheeraa nagaadhaan waan tureefi bakka har'is nagaadhuma borus nagaadhuma jedhanii bakka rafuutti jalqaban. Warri mandara eegan hojii isaanii dhiisanii jireenya isaanii dhiisanii akka barbaadan bakka jiraachuutti jalqaban. Argitanii raayyaan ittisa biyyaa eeguu dhiisee biyyi Itoophiyaa nagaadhaa bar darbees nagaadhaa bar dhuftu nagaadhaa erga akkas ta'e maal eeguudhuma maal barbaachisa jedhee cal jedhee mindaa isaa nyaatee iddoo ta'e olee iddoo ta'e bulee jechuu kooti. Akka kana otoo ta'anuu guyyaa gaaf kaanii jedha seenanii guyyaa gaaf kaanii kana booddee diinonni isaanii isaan marsanii isaan ilaalanii hinda'uun qarshii guddaa badhaasa guddaa waadaa galanii fi loltootaaf hangafa loltootatii fi mee akka kamitti saba kana booji'uu akka dandeenyu mandara kana booji'uu akka dandeenyu akka kamitti karaa kamiin ol seenuu akka dandeenyu nu barbaada nama haala kanaan carraa argatee nu dhufe nama kana nu milkeesse badhaasa guddaa taa'ennaan inni tokko to'atu yeroo fudhatee to'atu guyyaa gaaf kaanii qoobin militarii qoobin eegduu mandaraa warra Saardesii dallaa duubatti yeroo bu'u inni tokko dallaas duuba sana akkamitti ba'ee akka achiin dhaqee fudhatee seebi'ee seene argee akka kanatti isaan yaadaa mandara isaanii eegaa hin jiranii mandara isaanii teessummaa uumamaatiin haaluma ijaarsa ishii iddoo ishiitiin qofayyuu eegamtuu fakkaatti waan taateef akka kanatti karaa sanaan akka isaan seenanii booji'an
godhe jechuudha. Inni kun si'a lama kan ta'u waggoota dheeraa booddee itti deebi'ee jedha. Okay. Akkuma kana waldaan Saardes amma magaalaa otoo hin ta'in waldaan Saardesis jireenya yeroo dheeraa, nageenya yeroo dheeraa, haalli wal qixxaachuu yeroo dheeraa, wanti hundumtuu noormaalii ta'uu yeroo dheeraa keessa wanti hundumtuu shaakala ta'ee, faarfannaan shaakala ta'ee, tajaajilli shaakala ta'ee, kadhannaan shaakala ta'ee, sanbata waldaa dhaquun shaakala ta'ee, yoo barbaadan ba'anii sirbuun, ejjuun shaakala ta'ee, wanti hundumtuu noormaalii ta'ee garuu maqaadhaan immoo injiru immoo bakka maqaadhaan immoo jiraatadha. Waldaa Saardes keessa kunnoo laachi waldaan paastara beluu kunnoo achi kunnoo tilaa sanbata wal ga'u gaafa roobii wal ga'u gaaf roobis soomaaf sagada qabu gaaf kamisaa akkasiidha gaaf jimaataa immoo waldaa sagantaa akkasii jira jedhan noormaalitti deebi'e jechuudha. Wanti hundumtuu wanta biyya lafaa fuulduratti ittiin beekamu bakka noormaalitti deebi'e maqaadhaan beekamu jechuudha. Maqaa qabu kan baay'ee sin ajaa'ibu maqaan isaanii garuu bakka waldaa Saardes, waldaa Ebeluu, waldaa Ebeluu, waldaa Raajii Ebeluu, waldaa gaaf akkasiif akkasii gaaf akkasiif akkasii wal geessu bakka jedhamanii garuu biyya lafaa wajjin adda addummaa hin qabu. Gooftaan garuu waldicha sana yeroo ilaalu isa warri kun ilaa waldaan sun iddoo sana jirti yeroo jedhu gooftaan garuu waldaan sun iddoo sanaa duutetti hin jirtu jedha jechuudha. Hafuurri Waaqayyo akkas jedha jechuudha. Waldaan sun hin jirtu fuula koo fuuldura duutetti hafuurri koo keessa hin jiru. Cal jedhamee iddoon akkuma foon hafuurri yeroo keessaa bahu du'aa ta'uu jedhama caafni qulqulluun. Akkuma kana hafuurri Waaqayyoo namoota keessaa kiristaanota keessaa waldaa keessaa bahe taanaan faarfannaan utuma jiru, tajaajilli utuma jiru, lallabni utuma jiru, mindaa maqaan isaa asiraatii galchuu wanti hundumtuu toora qabateetoo jiru. Hafuurri Waaqayyoo waldicha keessaaf gadhiisee bahe taanaan gaaf sana waldaan sun du'a jedhama jechuudha. Shaakalli hafuura keenyaa, jireenya hafuura keenyaa, jireenya Waaqayyoon gammachiisu, hafuura Waaqayyootiif bakka kennu hin qabu yoo ta'e, hafuurri Waaqayyoo waldaa keessaa waan inni hojjetu hin jiru jechuudha. Muka keessaa waan hojjetu hin jiru, garaa namaa keessa iyyuu waan hojjetu hin qabu jechuudha. Namni dhuunfaan shaakala isaa Waaqayyoo wajjin hin goone yoo ta'e, guyyaadhaa guyyaatti Waaqayyoo wajjin adeemsa isaan haaressu yoo ta'e, qalbii ittiin geeddaratu yoo ta'e, waa itti taa'ee yaadee maalan balleesse laata, maalirraan kaadhe laata, akkamitti dubbiin Waaqayyoo jalqaba natti kenname yeroon jalqaba amanu akkaman ture jedhee indeganaa reejenereetu ofiisaa of haaressuu ofiisaa deebisee riifoormii of gochuu ofiisaa deebisee hafuura qulqulluu akka isa uumu eenyummaa isaa akka deebi'ee isaa haaressu akka isa uumu deebisee akka isa jalqabaatti hin eeyyamuuf taanan hafuurri qulqulluun achi keessa taa'uudhaaf bu'aa isaaf hin qabu. Bartee dhumatti guddataa deema taanaan shaakalumatti gaafuma sanbata guddaaf gaafuma qidaameef gaafuma roobiif gaafuma akkasiitiif shaakala waldaa keessatti baratameen qofa jiraachuu danda'a taanaan namichi hafuurri qulqulluun keessa isaan jiru jechuudha. Maaliifii shaakalli waldaatti barame ala kanattis jira bakka faarfannaa yoo ta'e sirbiisa alatti jira maalii yoo ta'e maaliin jira adda addummaan hin jiru garaagarummaan hin jiru jechuudha. Shaakalaan qofa namni jiraachuu akka hin dandeessitti agarsiisudha. Okay. Kanaaf namoonni kun waldaatti hin tajaajilu, nyaatan dhuguun maal godhu, sirni waldaa hundumtu toora galee ba'a. Akkuma kana immoo sirna biyya lafaa hunduma isaa keessaa qabu. Sirba isaa keessaa qabu, waaqeffannaa isaa keessaa qabu, irreecha isaa keessaa qabu, ateetee isaa keessaa qabu, maaloo isaa keessaa qabu, shinooyyee isaa keessaa qabu. Bakka waldaadhaan maqaan isaa waldaa ebeluuti jedhanii jiraachuu isaatiin jiraatti wal beeku malee shaakala isaaniitiin hafuura qulqulluuf keessatti ajjeesaniiru. Hafuurri qulqulluun immoo hin du'u waan ta'eef keessaa godaana. Hafuurri qulqulluun hafuura jiraataa waan ta'eef isaan keessa jiraachuu hin barbaadu keessaa godaana. Xuraa'ummaa wajjin waliin galu, ejja wajjin waliin galu, hammina wajjin waliin galu, wanta biyya lafaa kana wajjin waliin galu, michooma biyya lafaa wajjin waliin galu. Hafuurri qulqulluu dhugaa fi hafuura warra isa waaqeffatan qofaa wajjin hin jira. Karaa sanaa isaan gaggeessaa, liidii isaan godha, isaan qajeelcha. Warra akka kanaatiin garuu ka'i duuteerta du'a keessaa ka'i Kiristoosiif hin ibsaa jedhaan gara jireenyatti bayyadhaan fedhii isaaniitiin isaan yaadachiisa jechuudha. Isaan ceephaa jechuudha hafuurri qulqulluu. Cubbuu isaaniitiin isaan ceephaa, isaan barsiisaa, isaan liidii isaan godha jechuudha. Kanaaf uffanni isaanii xuraa'aa ture. Xuraa'aa ture, jireenyi isaanii xuraa'aa ture. Maqaan isaanii jiraataa ture garuu maqaa malee jireenyi isaanii immoo du'aa ture. Kamitti du'anii cubbuudhaan du'an biyya lafaatiin wal makuudhaan du'an akka isaan du'an maaltu godhe hirribatu isaan qabate
haalatu isaan mijate namni rakkina keessatti muga miti namni haala mijataa keessatti muga itti toleetu muga siree gaariirra yeroo tolu dhaqee rafuudha itti tola firaashii gaariirra yeroo rafuudha itti tola uffata yeroo uffate itti tola yeroo ta'uudha itti tola hirribni malee namni itti qorre namni qoonqoon qabe namni rakkina qabu namni iddoo hin taane ciise namni waan hin taane itti hirkate hirribni seeraan isa qabaatee boqotee bakka ofirraa hin bu'u amma du'utti jechuudha ammas du'utti hirriba du'aa beektu gara halkan isaa sagal isaatii godhan kana keessa kan nama qabatee nama fudhatee rafu otoo baatanii iddoo barbaadan namaan deemanii kan beekne ittiin dammaqne jechuudha obboloota. Nuti halkan keessatti guyyaatti sa'a 8 yookiin sa'aatii akkuma iddoo jirtanitti sa'a 8 yoo raftan yookiin kana yoo raftan baay'ee dheeraadha. Garuu waldaan sun jireenyuma isaa godhate rafuudhuma. Rafuu jireenyuma isaa godhate halkan rafuu guyyaa rafuu jireenyuma isaa godhate. Nuti saramnee dammaqnu nama haaraa taanee ganama kaanee jireenya haaraa kaleessa dadhabnee hojii oollee qonna oollee diddiqaa oollee dadhabnee caccabnee sarafne boru ganamannaa kaan hundumti isaanirraa qalal jedhee nama haaraa nama takkaa hojii hojjetee hin beekne taanee indaganaa haarofnee kaan baay'ee silindiqu har'a dadhabnee humna keenyaa ol dafqinee caccabnee daandii deemaa oolle butunni bakka lammata waan deemnu goonuutti hin fakkaatu garuu gallee nyaannee dhugannee uffannee dhiqannee kana hundumaa yeroo goonu dadhabbiin nurraan badu yeroo rafnee sa'aatii 5-6 godhan rafnee yeroo kaanu garuu nama addaa ta'an indaganaa hojiidhaaf reedii ta'an namoonni sun garuu waldaan sun garuu akkas miti waan tokkotti hin dammaqne waan tokkotti qalbii geeddachuun kana har'as numa waaqeffattee numa baatii numa galtii sanbata guddaa numa walgeessii jimaata numa walgeessii gaaf ta'e numa walgeessii numa jirti maqaan ishii numa jira listii irra numa jira miseensonni ishii numa jiru garuu adda ba'uu hin dandeenye. Gara jalqabaatti amantii ishii isa gara jalqabaa akkam ture yeroon jalqaba gooftaa fudhadhu yeroo ergamni natti kennamu eenyutu dhufee waldaa kanatti wangeela lallabe yeroo wangeelli waldaa kanatti dhufee lallabamu akkamitti jalqabni isaa hammam tureyyuu bu'uurri isaa hammam tureyyuu ergamoonni dura duran tajaajiltoonni dura turan akkamitti waldaa kiristaanaatti deebi'u turan hafuurri qulqulluun akkamitti isaan gidduutti hojjeta ture maalitti qalbii geeddarachuutu narra jiraata maalirraan kaadhe maalirraan siqe maalirraadha daandiin koo warra jalqabaa wajjin maaliif hafuurri waaqayyoo gidduu kootti hojjechuu dide warra biyya lafaarra wajjin maaliin adda ta'e maaliin itti makame biyya lafaatti firoon diina waaqayyoo nama godhe walitti dhufeenya hin qaban jedha seexannii fi gooftaan dukkannii fi ifni waan tokko walitti dhufeenya hin qaban warra namannee wajjin hammamii walitti dhufeenyi koo akkamittan eeggadha ogummaa akkamittan jiraadha jedhanii ofii ni laallisaan warra namanne biraatti akkuma namanne ta'u warra mana biraatti akkasuma ta'u waluma makaa ta'e jechuudha jireenya magaalaa fi waldaan adda addummaa ishee hin wallaalame. Okay. Gara macaafa qulqulluu keenyatti deemina daqiiqaa muraasa fayyadameen akka hin dheeranneefan ergaa isaa dursee haasa'uu barbaade waan ta'eef. Kanaaf hafuurota waaqayyoof hojjetanii fi urjoota 7 kan qabu boqonnaa tokko gidduutti duraan ilaallerra lakkoofsa 4 lakkoofsa 16 irratti yeroo darbee gooftaan akkaataa ittiin waldaaletti ergaa isaa erguu keessa gadi buunee ilaallee turre ergaan isaa ani hojii kee beekaa jedheen. Ani hojii kee beekaa waan nammaa isaa ture kana sana irriba isaanii rafuu isaanii ka'uu isaanii waaqeffannaa isaanii tajaajila isaanii waan hundumaa gooftaa inuma beeka kan isin ajaa'ibu cal jedhee taa'ee ilaala malee waaqeffannaa isaaniitti hin gammanne beekumsaan isaan beeka akkuma caafni qulqulluun gurri waaqayyoo duudeetu isin dhaga'uu didee miteera waan isin kadhattan waan isin gootan waan isin caraantan waan iyyitan hunduma numa dhagaa gen cubbuun keessan waaqayyoof isin gidduu amma galetti amma isin cubbuutti yaadan geeddaranne golgaan cubbuu isin gidduu aankaanitti waaqayyo dhaga'ee deebii keessan isin hin deebisu kan jedhuuf kana jechuudha gooftaan waan hojjennu hin beeka biyya lafaa wajjin walitti dhufeenyatti hin jiraannu waan nuti teekistii goonu waan nuti sammuutti yaannu waan hundumaa beeka gooftaan isatu uume kaa sammuu keenya kana iddoo kam kiliikii godhee yoo jedhe akkatti himu beeka gooftaan utuma iddoo kam tuqee sammuun akka yaadu iddoo kam tuqee sammuun inni kan keenyaa iddoo kam akka yaadu inni kan keetii iddoo kam akka yaadu iddoo kam akka oolu beeka jechuudha gooftaan isatu uume waan ta'e kanamma meeshaa wayyoon uume waan keessa ishii garaa ishii keessa jirtu hunduma ishiin beeku waan ishiin gootu jechuudha bilbila keenya kan harkatti fayyadamnu warri uuman hunduma ishii beeku keessa akka ishiin jirtu maal akka ishiin gootu
Hunda'uun eenyu qabatee akka jiru wajjin muluu ishii beeku. Waaqayyo dhiisate jechuudha. Hojii kee beekaa jedhe. Hojiin inni ittiin beeku hojii akkamiiti? Maqaadhumaaf jiraataa jedhamtee waamamta malee ati du'aadha. Kanaan beeka waldaa kana. Hojiin ishii waldaan kun akkamii? Namni hundumtuu waldaan kun jirti jiraataadha jirti. Waldaa akkasiiti waldaa mandara Saardees jedhamtee galmeerra jirti, maqaatti jirti, tajaajilatti jirti, faarfannaatti jirti, waan hundumaatti jirti. Mee raajii dubbachuutti iyyuu jirti maal beekna? Jirti waan hundumaatti. Bakka jiraataadha waldaan kun. Maqaadhumaa fi simbichaa jedheen gooftan jechuudha. Maqaa bichaa. Maqaan isaa jiraataadha jechuudha. Jireenyi isaanii hoo du'aadha. Namoonni hundumtuu jiraata jireenya jedhanii waamu. Maqaan akkasana ta'etu jireenyi isaanii immoo faallaa ta'e du'a. Maqaan isaanii abdii ta'anii jireenyi isaanii waan kan biraa kan abdii kutachiisu kan ta'u. Maqaa keessan garagalaa laalaa. Maqaa sana ormaal jechaan jiru. Maqaa Kiristoos hin qabdan. Maqaan Kiristoos hin qabdan qulqulluudha. Luba mana Waaqayyooti. Sanyii hin banneedha. Argitanii maqaa waaqarra taa'uudha. Maqaa gooftatutti waaqmametti chaappifama. Maqaa amma kanaa baatanii garuu immoo du'a. Kanaaf Waaqayyo nu gargaara. Faallaa maqaa ofii, faallaa ergama ofii, faallaa waamicha ofii jiraachuu jechuudha. Ani hojii kee beekan hin gammadu ta'a. Halleeluuyaa gooftan nu beekaa jedhu. Niin gooftan kan itti isaan beeku waan biraati. Kan itti isaan beeku akkamii? Maqaa qofaaf jiraataa jedhamee waama. Maqaa qofa waan tokko jireenya hin qaban. Maqaa malee jireenya hin qaban. Jireenya hin qaban. Tajaajilli isaanii Waaqayyo biraan, kadhannaan isaanii Waaqayyo biraan, faarfannaan isaanii Waaqayyo biraan. Waaqayyo isaan ciigaa. Maali kun maqaa bichaa hin jedhan. Maali warri jalqaba sitti lallaban akkamitti sitti lallaban? Warri jalqaba si amansiisan, warri jalqaba waldaa kee dhufanii dhaaban akkamitti atammama kanatti akkamitti irraa kaattee ceephaa waldaan. Isaan immoo ceephoo kana dhagaanii qalbii geeddarachuu hin danda'an. Hafuurri isaanii sokkeera, du'eera. Hin jiran. Bosaniidha. Akka lafee dachaa lafee gogaa takka kunuunfaa keessatti Hisqeel dubbatu. Yoo Waaqayyo kanachi isaan kaase malee isaan yaadatanii ka'uudhaaf bakka hin dandeenye. Haalli mijataadhaaf wal qixxaataadhaaf hin rafufataa baqqaatti tole diriirfatanii keessa na ka'uudhaaf hunda'uun gad harkisa bakka. Yeroo yaaduudhaaf jedhan gad harkisa hunda'uun bakka. Jireenyi biyya lafaa gad harkisa, xuraa'ummaan gad harkisa. Uffanni isaanii xuriidha jedhama caafni qulqulluun. Warra qulqullaa'an uffata isaanii hin xureessine maqaa isaanii eeggatanii warra jiraatan irraan kana. Na booddee ati du'aadhaa ergaan isaa hoo maal goota? Ka'iitii dammaqi. Ka'ii dammaqii wanta hafee du'uudhaaf jedhus immoo jabeessi. Ani fuula Waaqayyoo koo duratti hojii kee hin beeka jedheenira. Hojii kee nan beeka jedheen. Hojiin kee ani beeku garuu wanta ati xaartu hundumtuu fuula Waaqayyoo fuulduratti fiixan siif hin baane. Yesuus faarfannaan kee fiixan siif hin baane. Hin hojjetta, numa xaarta, hin hojjetta, numa faarfatta, hin hojjetta, numa tajaajilta, hin hojjetta, numa goota, numa dafqita, numa goota. Gooftaa gammachiisuudhaaf wanta ati hin goone hin jiru dafqa kee urguftee. Hulluu simbichaana. Maqaadhuma kee gabbifachuuf hin jira naanaa jedhaniif, hin faarfataa jedhaniidhaaf. Hin tajaajila mucaan kun eebeluun kadhata naanaa jedhaniif malee. እግዚአብሔር ፊት Waaqayyo fuulduratti fiixaan siif hin baane. Waan tokko gooftaa fuulduratti siif hin ilaalamne. Gooftatu ergama akkas jedhetti erga. Fuula Waaqayyoo fuulduratti gatiin dadhabbii isaanii amma kanaa kun bishaanumaani. Gaduma namaadha. Waaqayyo dadhabbii namaa akkas gadi hin naqe. Faarfatanii bara ofii faarfatanii jireenya ofii tajaajilanii maal godhanii as ba'anii achi jiranii akka koo kana waldaa gaggeessanii tajaajilaa turan halkan hin taa'aa mugaa ka'aa Waaqayyoo hojjetanii. Waaqayyo du'aadhaati yoo namaan jedhe akkam akka ati du'aa. Wanta ati hojjettu hunduma beeka gin hojii kee hunduma keessaa tokkollee fiixan siif hin baane fuuldura kootti. Raayit kanan sii godhe hin jiru. Hojii kudhan sitti kenna achi keessaa tokkollee kanatti akkanaa wantee xumurtee raawwatameera jedhee raayitii sii kenna hin jiru. Buloota koo
du'oonni hin ka'an jedhama macaafa qulqulluu kana keessatti bara dhumaa keessatti warri dur du'an hundumtuu hin ka'an akkaataa hojii isaan hojjetanitti itti faradame jedha. Kanaaf Waaqayyo hojii keenya beeka. Galmeen macaafa qulqulluu hojii namootaa kan qabuuf jireenya namootaa kan qabutu jira jedha macaafni barreeffame as keessatti. Achi keessaa tokko as keessatti ilaalla waan ta'eef jechuudha. Innaa hojiin keenya nu biraan hafu. Hojiin keenya nu wajjin hin deemu. Hojiin keenya nu wajjin deema. Hojiidhaan hin fayyine beeka. Ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyine. Garuu hojiin keenya nu biraan hafu. Hojii akka hojii hojjetametti firdii kenna. Ani tokko keessaniif akka hojii keessanitti isiniifan fidee dhufa gatii keessan jedhee barreessira. Dubbateera waan ta'eef. Kanaaf hojii kee beeka. Hojiin kee ani beeku garuu tokkoonsaa maqaadhumaaf hojjette malee waan tokko Waaqayyo hundatti fiixaan siif hin baane. Keessa keenya qorree haa ilaallu. Hojii nan hojjedhu maqaa qofaa fi naan jedhanii qofaa fi akkas naanaa godhanii qofaa fi harka naaf haa rukutanii qofaa fi alaa'is manaa'is gammachiisuun barbaada. Fooloowarii dhumaaf hamni baqqaamannoo jedha. Asiis dhabuun barbaadu achiis dhabuun barbaadu taanaan Waaqayyo gabaa lama keessa jiru. Waaqayyo hojiin kee fuuldura kootti fiixan hin baane waan ta'eef ka'i dammaqi rafaa jirta. Ka'i warra du'an wajjin du'aa jirta. Ka'i warra du'an wajjin rafaa jirta. Ka'iitii ati keessaa isaan dammaqii kanaafan sii dhufeedha. Hin dammaqxu yoo ta'e garuu sittan dhufa malee siifan dhufa miti. Sittan dhufa. San sitti dhufu sanayyuu yeroo isaa sittin himu. Hin dammaqxa ta'e garuu siifan dhufa. Gaafate qalbii geeddarattu jechuudha. Kanaaf siifan dhufaa na wajjin deemta. Na wajjin uffata adii sitti uwwisa. Haaleluuyaa. Hin dammaqxu yoo ta'e garuu sittan dhufaa. Firdiin sitti kenna. Kanaan jecha sittan dhufa. Yeroon dhufus immoo hin beektu. Gooftaan dhufan oolu yookiin nutti dhufa yookiin nuuf dhufa. Yookiin uffata adii nutti uwwisaa yookiin uffatuma nuti xureessine sanaa wajjiniin jireenya keenya ilaalaa. Yeroonni sun hundumtuu uffata qabu turan. Warri kaan uffata isaanii otoo hin xureessin kaa'an. Isaan kaan garuu uffata isaanii xureessan. Jiraatadha moo lubbuu qabu moo hin deemu moo nyaatu moo dhugu moo tajaajilu moo faarfatu iyyuu wanti isaan hin goone hin jiru. Garuu uffanni isaanii xurii. Uffata xuriidhaan immoo gooftaa wajjin deemuu hin danda'an. Qalbii immoo geeddarachuudhaaf immoo qalbiin isaanii immoo hin banamne. Sirriidhuma jirra jedhu. Hunda'uun warra uffata qulqulluu qabaatan warra uffata ofii muufis isinitti harka qabu. Isaan kun hin hojjetan keessaa hin qaban hojii hin qaban faaradha maalodha. Kanaaf uffanni isaanii akka sadii ta'ee qulqullaa'ee ta'a malee otoo akkuma keenya hojjetanii xaaranii tajaajilanii maal godhanii asiin baanii achiin baanii maal jedhanii xuraa'uu danda'a uffanni isaanii jedhanii qubatti qabuun isaanii hin oolle. Sababni isaa baay'ina qabu waan ta'eef. Miseensa waldaa keessaa baasan ta'e yaadoonnu. Akkamitti namnamma kana uffata isaa xureesse isaan kun akkamitti addatti galaltanyaadhaan uffata isaanii otoo hin xureessin kan eeggatan. Gooftaan uffata adii isinitti uwwise, ayyaana isinitti uwwise, fayyina isinitti uwwise, jireenya bara baraa nutti uwwise. Kana hundumaa namoonni laaqnee marqinee urgeessinee xureessinee wanta du'aatti lakkoofne jirra laata. Hafuurri qulqulluu waa malee hin dubbatu. Kanaaf deebinee of haa ilaallu. Fuula Waaqayyoo duratti hojii kee fiixaan ba'uu hin argine waan ta'eef wanta sitti dabarfame kana dura kan fudhatte dabaree darbee dabarsa kan sitti dhufe isaanillee danda'uun waldaa jalqabaatiyyuu yoo akkam ta'e lammaffaa reefu jenereeshinii lammaffaa Kiristoos booddee bara Yohaannisitti yoo jiru waan ta'eef jechuudha. Yoo akkam ta'e jenereeshinii lammaffaadha. Garuu wanta sitti dabarfame akkatti fudhatte akkatti dhageesse yaadadhu eegi asta. Xabbe akkas godhi jechuudha. Yeroo jalqabaa darbee yaadattanii Efesooniin wanta gara jalqabaa hojjette sanatti deebi'i isa hojjedhu qalbii geeddaradhu jaalala kee ishee jalqabaatti deebi'i hojii kee durii hojjedhu yoo akkas ta'en sii dhufa yoo akkas ta'uu baate sittan dhufa ibsaa kee iddoo dhaabte gooftaa maqaan isaa kan dhufaata. Waaqayyo waldaa isaatiif hin dhimma hin naafa. Kanaafidha ergaan Waaqayyo yeroo hundumaa
akkaataa nuti rakkina sana keessaa ittiin baanu, cubbuu sana keessaa ittiin baanu, wallaaluma sana keessaa ittiin baanu, akkaataa nuti irraa kaachuu keenya yaadannee deebinu ofitti akka deebinu Waaqayyo ofitti nu deebisudha. Yeroo hundumaa furmaata barbaada. Hin badda, hin ballaata, asiin baata, sin cabsa bichaa jedheen dhufu Waaqayyo. Waaqayyo furmaata nuuf kenna. Filannoo nuuf kenna. Asiin du'a, asiin jireenya. Ati immoo deebinsaa immoo kami? Jireenya. Jireenya fudhadhu nuun jedha. Lakki jennee yoo dhiifne garuu Waaqayyo lakki giddi kabalee jireenya nuuf lachisu. Kuni du'a, kuni jireenya, kuni gaariidha, kuni amaadha. Ati kana godhi jedhe nutti. Lakki kanaan godhu yoo jenne garuu Waaqayyo free will fedhii bilisaa filannoo nuuf kennee nurraa garagala. Sababni isaa sammuu keenya nuuf kenneera. Akka sammuun keenya filatutti isa uumeera. Akka waan gaarii filatutti isa uumeera. Waan gaariif hamaa immoo gargar baasee nu beeksisee nutti himeera. Isa hamaa yoo filanne akka duunu, isa gaarii yoo filanne immoo akka jiraannu nutti himeera. Kana booddee filannoo kan keetiidha deebisaa nutti himeeti. Haaleluyyaa nuti garuu lakki deebisatti nutti himte hin ta'u. Deebisa sirrii miti filannoo kan barbaadu. Dhugaa isaa midhaan sobaan barbaada. Faallaa kee barbaada gaaf jenne yookiin faallaa isaa nutti dhufannis gaaf sana jechuudha. Haaleluyyaa. Maqaan gooftaa ulfaatee Waaqayyo nu haa gargaaru. Kanaaf jalqaba akkamitti fudhattan? Eenyutu isinitti lallabe Phaawulosis? Ati garuu eenyurraa akka dhageesse waan ta'eef wangeelatti hin jelle eenyummaa akka dhageesse beekta. Amantiin kees immoo eessaa akka dhufe beekta. Ximootiyoos immoo amantiin kee eessaa akka dhufe beekta. Amantiin akka okeeti. Amantiin haadha keeti. Si keessas jira. Jaarsoliin waldaa inni harka sirra kaa'an. Innaan harka sirra kaa'u. Isa kee kenname iyyaana Waaqayyo yaadadhu. Waldaa kanaanis hundee kee bu'uura kee jalqaba yeroo sitti dabarsan. Wangeela obboloonni durii akkamaata sitti dhageessan akkamaata sitti fidanii aarsaa meeqatti kafalanii si biraan ga'anii ati garuu si biraan ga'ame irra raftee afattee raftee ajjettee mataa kaa'attee raftee. Ati garuu wangeela akkaataatti hin sirra ga'e ergamni akkaataa sitti ga'e wanti sitti dabarfame akkamitti akka dhufee darbee si bira ga'e hin beekne sirka ga'ee nyaatame adaraan. Adaraa namaa marmarattee irra raftee irra ciiftee adaraa namaa nyaatte isa yaadadhu. Enda yaadattee qalbiitti geeddaradhu. Qalbiitti geeddaradhu. Ka'iitii dammaqiitii yaadadhuutii qalbii geeddaradhuutii eegi isa jalqabaa. Erga baay'ee taasise achi keessaa ni gabaabsee mata duree isaa ka'i dammaqis jedhee male. Edda namni ka'ee boodee edda dammaqee booddee namni hirriba keessa jiru keessaa edda dammaqee booddee as ilaalee achi ilaalee waan garaagaraa yaaduu danda'a, ka'uu danda'a. Waa salaassaluu deebi'ee yaadachuu danda'a. Sireerra ciisee waatti yaaduu danda'a. Ergatti yaadee booddee ka'ee qalbiitti geeddarachuu danda'a. Erga qalbiitti geeddarate Waaqayyoo isa galmaatti isa geeddaruu isa deebisuu barbaada. Bar darbee akkas ture Waaqayyo akkanatti hojjetaa jenna nuti achuma rafne jenna. Waggaa 5 kana Waaqayyo akkasitti hojjetee jenna achuma jenneetti. Raajiin ebeluu waldaa keenya jiraatu akkanatti Waaqayyo isaan irraan hojjetaa jenna. Raajii ebeluu malee jireenyi waldaa sanaa hundumtuu iddoo hin jiru. Maqaa ebeluu jala dhokatanii warra hojjetan beektu eeyyaa. Nama tokkittiidha mallattoo fuuldura kaa'atu kabar peejirra godhatu maqaan istoorii irra kaa'atu nama tokkitti apoostarii irra kaa'atu taappeella irra kaawwatu sana booddee warri jala jiran hin jiran. Yookiin duriyyee gandaati yookiin duriyyee magaalaati yookiin warra halkan nama affananii butanii deemanii yookiin warra halkan hoteela keessa bulanii yookaan halkan warra waan garaagaraa hojjetanii warra dhugan maal jedhan. Raajii tokkicha madarakii irra dhaabatu qofaadha fuuldura buusanii ani waldaa ebeluun tajaajila akkoo jedhu. Waaqayyo immoo ati du'aadha. Raajii ebeluu tajaajilaa ebeluu raajii waldaa ebeluu gaggeessaa ebeluu koree keenya ebeluudha. Ani koo waldaa akkasii waldaa guddoo akkasii keessaa waldaa beekamtuu akkasii keessaan akkasiitti kanan hojjedhee akkas ta'a maal tajaajilaa jedhu. Waldaa bicha maqaa godhatan. Tajaajilaa tokko yookiin nama maqaa qabu jala qofa galan ebeluu koo TV manoo qabaa TV akkasii keessan hojjedhaa jedhu. Jireenyi isaanii immoo du'aa. Yookiin nama tokko yookiin nama lama qofatu waldaa sana keessaa Waaqayyo wajjin deemaa jira.
Isaan hundumtuu garuu namuma sana jala galaniiti gaaddidduu nama sana godhatee footoo wajjin ka'aniiti wajjin maal jedhaniituma wajjin akkas jedhanii wajjin mul'ataniituma biyya hundumaa biratti beekaman. Namni hundumtuu ati jirta waldaa biluu keessa jirta miti ati miseensa waldaa biluuti miti ati waldaa akkasii keessa hojjetta ati tiibii biluu keessa hojjetta bakka qulqulluu ergamaa biyya lafaati jedheetu yaada. Jiraatadha biluu jedhuun waaw tokkas ta'uu baate waldaa biluu keessa hojjeta tokkas ta'uu baate koree biluu wajjin deema tokkas ta'uu baate iddoo akkasitti kitaaba biluu eebbisiisaa faarfannaa biluu akkasitti jenna jechuudha. Hafuurri qulqulluun garuu ebelu sana malee anis hin beeku. Ebelu sun innati maqaa isaa jala galfattee ittiin dawoo godhattee ittiin beekamtee horatte sun ebelu sun uffata adii uffatee jira uffata isaan xureessine. Uffata adiin uffatee jiru sun akkasumatti uffanni adii uwwifamaa na wajjin hin deddeebi'a nan dhufaaf. Si'i garuu isa jala dhokatee na naanna'aa jiru kana immoo isa uffata isaa xureesse kana immoo sitti nan dhufaa utuu ati hin beekne kattuutti iddoodhaas buta ibsaa kee iddoodhaan buta. Waaqayyo nu gargaara. Kanaaf yaada garaa kee geeddaradhu. Isa jalqabaa akkamitti dhiigan akkasitti fidan, akkamitti dafqaan akkasitti fidan, akkamitti boo'ichaan akkasitti fidan, wangeelli akkamitti gaafa jalqaba fudhattu akkamitti aadaa, na'aa, hollachaa, sodaachaa, wangeeluma kanallee kitaabuma kanallee dubbifachuuf illee hammam akka nuti na'aa, sodaachaa, wangeela kana waraqaan ishee akka carraamee hojjulaa xuroofte illee waayootti nu jalaa bu'e illee hammam akka nu naasisu beektu yaada. Jalqaba yeroo gooftatta. Kabariin isaa kun yoo nu jalaa xuraa'e yoo fiixeen ishii nu jalaa caccabde hammam akka nutti dhaga'amu yoo cite silaa dhiisaa waan lubbuu wajjin nu cite nutti fakkaata. Amma garuu achirra jirtaa lakki hin jirtu maasobda. Ebeduutu jira paastarii ebeduutu jira yookiin tajaajilaa ebeduutu jira yookiin nama tokko nama lamatu waldaa keenya keessaa nama lama sadii argachuu danda'a waaqayyo namoota hin dhabeen dhabuu bara keessatti rakkoon isaa. Akkamittuu wanta hafee du'uudhaaf jedhetu jira waldaa kana keessa. Bakka xiqqeetti nagaa. Kana jechuun maal? Chaansii qabu bakka chaansii amma libsuu ijamaan maqaan ishee amma cilancila amma qaanqee kan taatu chaansii qabu. Du'aadha jedhee hafuurri qulqulluun ta'uu isaanitti dubbatu gin wanta xiqqoo tokko hambifateera waaqayyo. Kiliik godhee kan jireenyatti isaan deebisu. Isinii galee kiliik batanii xiqqoo tokko jechuudha. Amma ejjisiraa hojii harkaatiin kan dhaame shurraabii iddoo tokko qaawwa xiqqoo tokko yoo argattan amma dhumaatti isa hiikuu dandeessu. Shurraabiin kun mannoo dheettanii otoo yaaddan qaawwa xiqqoo tokko argatan amma dhumaatti akkasuma qaawwa xiqqoo sana arginaan amma dhumaatti deebitanii footanii xumuruu dandeessu. Ijoo ishii sana hin arganne taana hin ta'u. Ijoon ishii xiyyoo siin jalaa badde taana bakka badeessa. Gooftanis akka kana. Ijoo ishii xiyyoo ishii isaanii hambise. Yoo ijoon ishii xiyyoon ishii isaan jalaa dhumtee baqqee dhaamuudhaaf kaatutti qaqqabe. Haaleluyyaa. Abdii namaa qaba waaqayyo. Yeroo hundumaa abdii namarraa mutu. Du'eera jedhee hin dhiibne. Du'ee maaliif dhufeef ergaan? Argitanii? Waaqayyo kaasuu barbaada bakka. Isaan akka of yaadan barbaada. Waaqayyo in eegi yaadachuu didan. In eegi inuma rafu. In eegi inuma tajaajilu. Inuma rafu. Inuma ka'u. Inuma rafu. Inuma nyaatu. Inuma rafu. Inuma dhugu. Inuma rafu jedha bakka. Nagaa qabu ari'ataman qabanii waan kadhatan waan eenyuudhaaniif hin qabanii waan gooftaadhaaf amantiidhaaf cinqatii hin qaban akkasiin jedhee mandarri isaanii mataan isaanii ari'atamaaf iyyuu hin mijatu. Ari'atama dhiisanii qabachuudhumaaf lolumaafuu hin mijatu bakka iddoo isaaniif ta'utti ijaarameera. Bakka jireenya bashiidha alli bareeda jireenyi bareeda nyaanni bareeda dhugaatiin bareeda. Kan hin dagadhe yoo jiraate. Magaalaan sun hin ta'u magaalaa yeroo jalqabaatiif saantimni mataan isaa keessatti oomishamuu danda'eera akka Eeshiyaa yeroo sanaatti. Saardees bakka saantimni ammayyaawaan itti oomishamuu danda'e waan ta'eef iyyuu saantimayyuu qabu bakka isaan hin ta'u warshaa saantimayyuu keessa darbanii qabu jechuudha. Isin galee. So kanaaf jireenyi wal qixxaataadha. Inuma tajaajilu numa bawaarsaa dhiyeessu numa galu waa'ee qulqullummaa waa'ee maaloo waa'ee maalii waa'ee waaqayyoo waa'ee naamusa kiristaanummaa dhimma mataa isaanii hin qaban aareffama hafuuraa soomaan lallaba kottaa sooma labsu waaqa fuulduratti deebinaa qalbii geeddarannaa kottaamee galmee garagalchine seenaa abboota keenya durii seera wangeelaa qo'annaa kottaamee macaafa qulqulluu qo'annaa kottaamee yeroo muraasaaf mishigii gallaa kottaamee yeroo muraasaaf waaqa fuulduratti of gaddeebnaa nyaata dhiibnaa soomaan gallaa jireenya jiraannaa kottaamee yeroo muraasaaf abbootii keenya garagallee yaadannaa
maaltu ture akkamitti ture amma eessa jirra waggaa hammamii jidduu kana ammamitti wangeelli ammam nu biratti ulfina argate nu biratti ammam salphate ijoolleen keenya maal keessa jiru haalli nuti keessa jiru maal keessa jira the next future generationiidhaaf immoo maal dabarsinee darbisiifna nurka ga'ee uleen wangeelaa kana immoo asumarratti dhaabatee badee baxamee dhuma moo kiristaanummaa moo kana booddee ijoollee kootti cee darba jedha jechuudha. Argitanii kana gochuu yeroo isaan dadhabanii jedhanitti waaqayyo xiyyoo tokkittiin hafteef yeroo dhuftu dhufee xiyyoo sana godhe. Xiyyoon kun ilaa haftee jirti. Ani ammayyuu abdii sirraan kutan. Ammayyuu ka'uu dandeessan dagana. Ammayyuu du'aadha garuu ati. Ani akka du'aa taate hin beektu ati jiraatadha moo hin jette namoonni jiraatadha siin jedhu. Si jeju waaw ebeluu malee tajaajiltu ebeluu malee otoo ishiin dhuftee ati garuu hin jirtu. Waan tokko waan xabnama nama fayyisu nama jiraachisu gochaa hin jirtu. Hafuurri waaqayyoo keessaa waan ba'eef duuteerta. Gini ammayyuu gooftaan abdii sirraan kutan. Wanti hafee du'uudhaaf jedhe jira ammayyuu lubbuun kan keessa jiru kan keessaa wixxirfachaa jiru jira. Amma ka'i dammaqi qalbii geeddaradhuuti yaadadhuuti isicha jabeessi xiyyoo sana deebisii ijaaruu bu'uura sana deebisii ijaari jalqabde wixinee sana deebisii ijaari ishiin keessaa baate taanaan baqqasii dhumateera. Ani yoo ati diddee qalbiin geeddarattu yoo ta'e hin kaatu yoo ta'e irriba kee keessaa hin kaatu yoo ta'e hin yaadattu yoo ta'e hin jabaattu hin jabeessitu yoo ta'e akkatti wangeelli sitti dabarfame akkamitti akka dhageesse akkamitti akka jalqaba fudhatte sana yaadachuun barbaaddu yoo ta'e seenaa badeedha seenaa darbeedha waa'een dugda duubatti hafaadha maaltu na yaadatamu maalii na barbaachisa yeroon kun waan hundumtuu akka kana ta'e wajjin akka kana jetta yoo ta'e waan hundumtuu wallaa qixxaate nyaadhe dhugee jireenya argadhe tajaajila argadhe haala argadhe maal argadhe saantima argadhe biyyan keessa jiraadhu argadhe waan hundumtuu wallaa qixxaate jettee bakka taragaagga'een jiraadhasti jettee yaadda taanan hin jiraattu sitti dhufa gooftaan jireenyicha sirkaa buta iddoo dhaabuta teessoo kana booddee qalbii geeddarachuudhaaf yoo barbaadde illee hin argattu. Saa'ol yeroo qalbii geeddaratetti hin arganne deebi'ee carraa qalbii geeddarachuu hin arganne yeroo carraa qabu yeroo qabutti hin barbaanne sana booddee yeroon dhumu garuu du'aa booddee Saa'ol hin barbaada. Hin du'e ofii isaatis hojii isaatis. Yihudaan yeroo qalbii geeddarachuudhaaf qabu waggoota 3 gidduutti hin geeddaranne ijji isaa saantimarra jira amantiin isaa du'aa ture. Garuu bartoota wajjin hin tajaajila bartoota wajjin hin ba'aa galaa nagaa wajjin dhuga wajjin gooftaa wajjin yeroo inni qalbii geeddarachuudhaaf dhufutti hin jiru balballi qalbii geeddarannaatti cufa. Kanaaf yeroo qalbii geeddarannaan banaa ta'ee jirutti otoo gooftaan nutti hin dhufin yeroo gooftaan wanta haftee du'uudhaaf kan jettee lubbuu keessatti qabu yeroo barbaadutti wal yaadachiisuun gaariidha yaadachuun gaariidha. Gooftatti deebi'uun gaariidha. Gooftaan sinaa eebbisu. Kanaaf haa ta'u iyyuu malee maal jedhani Saardes keessaa namoota wayyaa isaanii hin xureessine qabda. Uffata isaanii warra hin xureessine kana jala gorteetidha. Kanatti tajaajilaa jirtu jechuu goote. San isin taasaa ture. Namoonni uffata isaanii hin xureessine xuraa'ummaa isaaniitti ejja isaaniitti wannoo hin galle waliin galle waaqa tolfamaa isaaniitti kan waliin galle waldaa sana keessa nama tokko lama qabu. Maybe miseensota keessaa ari'ataman ta'uu danda'a. Adoonnoo akkamitti isaan keessa ta'anii gixxim jedhanii amantii isaanii jalqabaa eeganii isinii wajjin hin duunu, isinii wajjin ejjan hirmaannu, isinii wajjin nyaata ormaan hirmaannu, isinii wajjin nutti tole jennee gooftaa akka barbaanne hin raanfannu jedhanii baayibilisteeditti qabanii kadhannaatti qabanii soomatti qabanii waaqayyoo yaadachuuf wangeela jalqaba isaaniitti darbafame gixxim godhatanii muxxunyii qabanii akkamitti akka isaan jiraatan adoonnoo. Garuu waaqayyo hambaa hambifata bara hundumaatti. Yeroo waldaan badetti, yeroo tajaajilaan badetti, yeroo namni guddaan badetti, yeroo beekan badetti, yeroo matta'aa waldaa keessa guutetti, firummaan yeroo guutetti, lagni yeroo guutetti, wal qooduun yeroo guutetti, shawaan wallaggi yeroo guute kanatti waaqayyo stiil namoota jedhanii jiraatan qaba jechuudha. Abdii qabdi waldaan. Wanta haftee du'uudhaaf jettu tokko waaqayyo hambifate. Haftee tokko achi keessatti hambifate. Tooshiin du'in kan qabu. Haftee tokko. Maqaa nama 2-3tiin waldaan deemaa jirti bakka. Waldaan nama 2-3
yoona rakkina moomii turte qaqqabe laata biyyi hundumtuu ejjee biyyi hundumtuu fuudhaaf heeruma saala wal fakkaataa maaloo abbaan barbaade akka dhiiraa ta'e akka dubaraa ta'e akka surree akka maaloo akka maalii ta'e akka barbaadetti jiraate faashinii barbaade ordofee bara jedhu keessatti isaan akkamitti danda'an akkatti obsuu danda'an magaalaa guddittii magaalaa qaroomtuu keessatti wandaboo uffatanii tarii ta'uu danda'a. Akkamitti waaqayyoo wajjin garaa kutatanii jiraachuu danda'an. Bara namni waaqa tolfamaaf sagalee akkamitti akka Daani'eel akka dargaggootaa lakki nuti waaqayyo tokkicha beekna isa malee immoo sagan yoo duunes hin duune yoo jiraanne hin jiraanne akkamitti jechuu danda'a waaqayyo akkamitti ayyaana baay'isee boloota koo warra afanii waldaa keessaa jiraatan akka taataniif kadhadhaa qalbii keetti radhaa macaafa qulqulluu qo'adhaa deebi'aa dugda duubatti wanta isinitti dabarfame akkaataa isinitti itti dabarfametti dhageessan jalqaba amantii keessanii gaafa harka ol kaastan yaadadhaa. Abboota keessan haadhota keessattuu isinii fide yoo ta'e akkaataa isaan keessa darban yaadadhaa. Ari'atama isaanii yaadadhaa. Gidiraa isaanii maanni maqaan isaa foosha keessaa dhi'amuu isaanii bakka awwaalaa dhabuu isaanii raafamuu isaanii reebamuu isaanii mana dhaagaluu isaanii yaadadhaa. Wanti xiqqaa yeroo dhiyoo ta'e abbaa keenya haadha keenyatti kan raawwate waan dhiyoodha. Ammayyuu namoota baay'eetti raawwachaa jira waan ta'eef. Isa kana yaadadhaa yeroo waan hundootan dhabdanii haalli gadi isin buusee waaqa isin harka jedhee du'aa isinitti fakkaatee argamni waaqayyoo isin hin galle yoo ta'e indaganaa rijirenetti of godha. Hafuurri qulqulluu yeroo hundumaa rijirenetti nu gochuudhaaf nu ficha jira. Kanaaf namoota muraasa qabda namoota sanaan of jejjaa. Maqaan namoota sanaatiin dhadheeyyama baasta maqaa namoota isaaniitiin wannetta waldaan kee jiraatadha kan ittiin jedhan namoota sanatu waldaa kee keessa jira malee ati hin jirtu ati du'aadha. Namoota ittiin of jejjuu kanas fuulduraaf fudhadha. Ani nan dhufa isaan na wajjin jiraatu kan dizervii godhanidha jedhe laa. Baay'ee nama dinqa. Warri kun uffata adii uffatanii anaa wajjin deddeebi'uudhaaf jiru isaan kanaaf kan malanidha. Uffata adii warri uffatan kun isaan kamii jedhama macaafa qulqulluu keessatti. Isaan kamii jedhama uffata adii warri uffatan. Isaan kamii jedhee gaafannaan maal jedhaa? Uffata adii warri uffatan immoo warra rakkina guddaa keessa biyya lafaa kana keessa darbanii dhufanidha. Obboloonni waldaa Saardes keessa ta'anii waldaa du'aa maqaa qofa waldaa hafuurri qulqulluun ati du'aadha jedhee keessaa baase waldaa gooftaan ati du'aadha. Maqaadhaaf jiraataa jedhamte waamta malee na fuulduratti hojiin kee waan tokko fiixansiif hin baane. Jedhee waamu kana keessatti waldaa rafuu kana keessatti waldaan dammaqne waldaan soomne waldaan kadhanne waldaa wangeela qulqulluu akkaataa ta'uun hin barsiifne hin tajaajille cubbuu ni fanne biyya lafaa ni fanne seexana ni fanne kana keessatti kan walii galee jiraate salaam nagaa buusee jiraatu kana keessatti. Otoo immoo silaa wanjoo seexanaa diigaa kadhatan ta'eeti nagaan ta'an ture. Biyya lafaatiin otoo wal mormanii nagaan ta'an ture hin ari'atamu rakkatu hin gidiruu ture jechuudha. Kanaaf warra rakkina keessa ba'antu maal kaa'ata jedhee uffata adii kaawwata. Anaa wajjin deemu jedhe. Namni moo akkuma isaanii kana uffata adii kaawwata anaa wajjin deddeebi'a jireenya bara baraa. Maqaan isaanis galmee jireenya irraan balleessu. Wayyoo nan fayyaa laata gareen amma kanaa gara sana goree gareen ebeluu gara sana goree gareen akkasii paastar ebeluun gara sana goree ani garuu kana hundumaa wannoo jedhe nan badaa laataa nan kufaa laatiin jedhini. Fayyiteerta uffata adii uffatteerta ammas uffata adii uffattee anaa wajjin deemta. Of hin xureessine akka isaanii waan ta'eef ati tarii garee ilaaltee giruuppii ilaaltee baay'ina namootaa ilaaltee gonkumaa hin yaaddain. Ani maqaa kee galmee jireenyaa keessaan balleessu anaa wajjin deddeebita inni immoo uffata adiitti uffifama jedhe. Inni immoo egaa akka kana ta'a jechuudha. Kanaaf akkuma ati biyya lafaa keessatti ani kan Kiristoos kan biyya lafaa miti kan seexanaa miti kan cubbuu miti kan waldaayyuu miti kan paastar ebeluu miti jettee diddee anis akkasuma ergamoota koo fuulduratti waaqayyo koo fuulduratti qulqulloota macca fuulduratti inni kun anaaf kan kooti jedha. Jiraatadha naaf jiraateera jireenya agarsiiseera. Uffata isaas hin xureessine biyya lafaa wajjin hin xureessine xuraa'ummaan hirmaanne jedha waaqayyo fuulduratti si beeksisaa. Namni gurra qabu yoo jiraate garuu hafuurri qulqulluun waldoota kiristaanaatiin jedhu haa dhaga'u. Namni moo uffata adii uffatee anaa wajjin deddeebi'a bara baraan jiraataa jedhe gooftaan. Maqaa waaqayyoo bara baraan kan ulfaatee ta'u. Gooftaan nu haa eebbisu nu haa gargaaru.
baay'ee dheerataa, baay'een immoo gabaabsee eebbifamaa ayyaanni waaqayyo isin wajjin haa ta'u.